Harkatiin bilbila harkatiin har'a ajandaa bareedaa si darbeen jeen kamaal ennaa faamii takkistoraalee irraa fuutee hatteen jeen dhufteetuma guyyaa kan naarra deebi'a ajandaa san naarra deebi'a. Laa ilaa amma sirra deebi'uudha. Na jala dabree osoo nani quban qabaatan akkami kutaa ajandummaan tokko dhufee akkami kutaa. Malee ati namni si jibbu hin jiru obboleettii teenya dhiira yoo fagaate ammallee yoo fedhe dabalachuu danda'a afur fakkadee fi mirga dhiiraati mirga isaati. Sigalteema takutteellee namni jalaa baasuu hin danda'u yoo abbaan jaalate ta dhuftullee namni dhorkuu hin danda'u inni dhiira mirga guutuu qaba. Sigalteema kanaafuu akka keenyaa miti isaan rabbii banee fi nuti waan hin qabnu nuti immoo ajandaa tiktook hin gartee guddifachuma tokko siyaasa hin lubbu. Yaa wallahi. Waan biraan jirtu. Yaa dhugaa keeti wallahi. Akkasi. Maaliif jirtarreese? No wallahi akkasumaan callisneetuma reedii eessa jirta manaamin jedhee. Eetinitu mantiin haasa'u jarriyaa ijammarraanii qoy maal barbaaddu enne yoo nagaadhaan waliin haasofne yoo nagaadhaan waliin haasofne wal faarsinee nagaa wal gaafannee eessa jirta maarree waliin jenne maa aartanii nu arrabsitu inni akka ni booksiin na dha'ufeetu hin jedheen. Jedhan mee barreessan lakkoofsi tokko warri booksiin akkanii na dha'ufeetanu jennaan guutuun jara lakkoofsi tokko barreessan. Achuma bakka sanuma kana ajaa'ibinaa sa'u tureyyuu. Ani gaafuma sanu ajandaa uumeetiin gabbu'ee akkana finja sanarra fuudhe moo reediin kun nurra fuudhe moo yeroo nama birarra fuudhe. Hayi sirguttu dubbatu. Ifiin hin jaayee wallahi maali rakkoon guddoon tun maali. Amma silaa nama tokko ajandaa godhachuu feena silaa rabbi waliin nuu kaase. Tokko feena silaa dhiisini mu maqaadha. Wallahi jira. Kabira tokko jira keessa silaa rabbiin sanitti kaase amma silaa sana ajandaa godhachuu feena. Rabbi fida insha Allah. Obsa. Nima dhufa wallahi ajandaan amma keessattuu amma maali beekta dirqama yaani feemasuma dhahamuu qaba. Akkasumalee noo. Nya amma argitee mi reediin famous illee wallaalamu reediin famous YouTube irratti Facebook irratti TikTok irratti mi sababa reediin ajandaan keenya ho'e sababa reedii ajandaan keenya addunyaa raasee jechuudha torbee tokko moo kudha firee tokko nurraa buudii dambar sare an kan nadibe reediin dura YouTube dalagaa YouTube akhbaara jajjadiida nuu fida amma maal ta'e YouTube dhiisee raabar silumayyuu YouTube qaata dhiisee bar TikTok itti deebi'ee TikTok hojjetaa ture. Haa ta'u iyyuu malee TikTokii immoo silumayyuu hin jedhu. Geemii kana hedduun jaallatu taphachuu. Adabamuu kana jibba addunyaa kanarraa inni. Callisii taa'ee haasaa bar ani bakka reedii erga laayivii seenuun keenya hin oolle maafi geema taphattee waa sitti daddarban yeroo nan jedhe abbaan nama wajjin haasa'u. Nama kana wal naqatee jira akka gurraachaa kana yaasiin boobu waan arge wal naqatee taa'ee haasa'a. Akkasiga nama jechuun laal nama namarraa duroomu nama jechuun nama namarraa boonu namni xiqqoo qabuun boonu yoomiyyuu namni mataa ol laatuun dhaqqabu afaan guutuun nama dubbachuu danda'a. Yoo hundaa'u ammaani miidiyaa kanarratti nama reedii kadhataa jiru takka hin dhageenye ammoo jara kaan hunda kadhattu nama juuniin hin argu wallahi reedii kadhattu nama juuniin dhagarree. Warra Kaayiroo keessaa reedii malee namni minaan hin jiru jedhu wallahi. Injiru. Iftahee jiraata. Amma immoo biyya baqaa tana keessa rabbi sinaa baasu wallahi. Distiqoora rabbi sinaa baasu. Du'aayi nu godhe wallahi amma chaansii babbareedaa saabbanamee jira inshallah rabbiin namas nuuf buusee. Fira orma nu godhe jechuudha rabbiin biyya kana keessaa dafee akka nu baasu. Du'aayi manu godhaa. Wallahi khaalinni harkasatti sinaa qabatu inshallah biiti baqaa gaariin qabdu. Akkasi gaa'isi warri ammaan tanaa jilbiibbattanii amartii olee sossooyitan gaafa biyya gamaa baatan akkam nu godhuu deemtan garuu. Gaafa biyya gamaa baane bar laayifiin asumatti dhaabataa ni raayyee gaafa achi deemte jechuudha lubbu na baasiidha jireenyaaf. Dalagaa boriitan. Yaa biyya sa'aatiin jechuudha akka warqiitti akka dahabaatti ilaalamu deemtaami. Asiin barumsa jira asiin ilmoo guddistaa asiin ofii keetii barataa hojii hojjettaa. Jireenya kan kee mo'achuudhaaf bakka kana boodan dhaabata wanti hundinuu. Garuu haga Kaayiroo jirtu immoo Kaayiroon beektaa biyya baqaa hunda keessa Kaayiroon baay'ee bareedduudha. Kanaaf warra Kaayiroo dadhabdu bar Keeniyaas baqataan hima jira.
Ugaandaas baqataan dhima jira. Kan kaayiroo garuu wanti adda isa godhu firiidamiin jiraata kunoo mana kophaa kireeffatee jiraata yoo ka'ee ajandaa isinii uumes yoo isaa 24 laayii bira taa'es kanaaf dadhabdu bara warra kaayiroo bareedaadha. Lubbu kiraan keessan kun rakkisha na fakkaati makaroonaanis achi rakkisha makaroonaan waan nyaata kunis rakkisha. Jireenyi kaayirootti baay'ee rakasa ture. Indoo amma sababa doolaaraati yoo samaayii tuqe malee wallaahi duraan faa muniira qarshii 100 fudhattee yoo suuqatti gadi baate jechuudha. Timaatima, shunkurtii, zayitii, maal, dinnicha, makaroonaa waan barbaadde kana qarshii 100 guurrattee galta kan ture tokko. Wallaahi baay'ee tokko rakasha ture. Qarshii 200 as geessaa torbee tokko 10 tokko guuttatta waan si ajaa'ibu duraan. Amma garuu amma jireenyi qaalee bismillah amma ofitti nama mutu amma wanti hundi qaale. Kiraan manaa kan abbaa namuu kophatti kun ulaa 3-4 galtanii kiraan manaa kun akkamitti kan rakkisaniif? Kiraan manaatis rakasa abbo akka biyya biraa miti. Amma fakkeenyaaf akka Dubaay miti akka Saudii miti. Saudii sikkoo rakashaa bar baatii jaatti gizee tokko kaffalamaa mi? Reyaala kuma qaali baatii jaatti kuma amma kun ani kifli lama keessaan gala kuma furiin kabala baatii jaatti kuma furi jechuu kasuu. Ulaalama kophaati yangala kuma furiin kabala baatii jaatti hayaga. Ayyee kan baatii jahaatii mi? Kan gaafa baatiitti adda baastoo. Ati baatiitti kumaan kabala. Baatiitti amma kaarabaan qaaleetiin kaarabaas 500 kiraa manaatis 500 walirra kaaye. Baatiitti elaa kumaa miti. Baatiitti kuma furiin gaa baatii jahaatti kuma furu guutee 700 na fakkaatti baatiitti. Ati walumaa galatti kuma jahaniin kabala kuma jahaa fi 500 kabala baatii jaatti. Yani birruma kumaaf 100 akkasin ta'a jechuudha baatii baatiitti miti. Eeywa. Hayyee kumaaf 100 sun immoo Itoophiyaatti meeqa ta'a? 38,000. بالضبط نوتي سكس تكفل لا والله نوتي سكس ما كفل. ايوه يا جريني ما تفتحي كان ربيني ببريت نانو جنوك أباغلو جمري مالي جالك أباغروك أبنمنك أباغلو انجرو لالي يرو فيسبوكي يرو يوتيوبا يوكاني يرو مالي ريدو مكان مالي والله نمنك أباغلو انجرو تري والله دريس غارو جتو أما تيك تاكي كان ربين بنينو غدي سجتشو دلغا أجايبا نمو تيك تاكي كان غافر أفو أتشمان أباغلو جمري توقفات تيك تاكي لايفي سينو في سيوك أباغل تيراسيف ميجاتان بيتاتو كان الرفاق واللاينة تيسا والجيب ودا بيتا سنيفو نمو متمتاتي يو من كريفتي غاليو ساعتي برباد دكاتي لايفي كيسنتي ساعتي برباد رفتي ساعتي برباد دكاتا سري يو كان انتين calistee yoo waan kan nama wajjin galtu ta'e rakkisaadha akkatti laayivii seentuun qabdu amma warra Dubaay yoo argiteef jechuudha yeroo baay'ee namgaa hayaateen tokko amma yeroo jalaa wacuu haasa'uu hin dandeessu baay'ee rakkatti turte maanii fi waan nama waliin galtuu fi zamiyyee kan jettu wasaktitii maal afaan banti as jala deemte namarra deddeebi'ee afaan banu ani reedii jaalattee reediin didee buloogodi. Aye. Akkasin siin jedhaanna antiniidha qoba kan galamuu fi gara caalu kaayirootti sababa kanaatiif sababa onlaayina kanaa tiktaakii kana iwwa camaa gaafa giiftiin itti darbamu inni iyyaa gaafa taaptaap godhaannaan ta'e